نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفسين إلما نماكن ربين كينا سبحانه وتعالى كبجا قدو إسي ود أبان فدي لفاك أبا فدي أجيسون دندو دورغار شريعان كينا لبو نماتنا سررت أغرتي جبيسي دورغي جيچو ديغا نما جيسون أكسي دورغا nama dhahuun dhoorga, nama arrabsuun dhoorga, nama abaaruun dhoorga agartanii wanti martunuu seera islaamummaa keessatti seera qaba jechuudha. Hatta kaafira biyya keenya jiru yookaan ammoo kaafira biyya kaafiraa ollaa jiru yookaan ammoo ka waliin jiraatan haala waliin jiraatantu jira jechuudha. Keessattuu agartanii yoo agartee dhimmii ta'e yookaan ammoo mu'aahada ta'e yookaan ammoo musta'amana ta'e. ذمي كجنون كوني أكم علماء نو إبسانيتي نما أغرتي جزية كفالي أبو كامو كبيرة كجنون كفالي أمة إسلاما كيسا أغرتي جراتو جرما كونين ذمي جرمان هن توكا من جيشو هن إرغمان هن إيغمان لبون إساني إيغمتود حاجة إسان وان بلسين توقتي سنس أغرتي أبا مرتيتيت ديبئ nuftin deebi'u lubbuun isaa qabeenyi isaa ammas ammoo kabajaan isaa eeggamaadha. Kanaaf kana fakkaatuun isaa eeggamaadha akkuma muslimaatitti akkuma mu'minaatitti jechuudha. Kuni mu'aahada jedhama. Ammas dhifama kunis dhimmi jedhama. Ammas mu'aahadatu jira. Mu'aahada jechuun biyyoota lamaan hedduu ka rakkoon jiru. Rakkoon sun ammoo akka formaata godhamu fakkiif biyya islaamaatii biyya kaafira hedduu rakkoot jira haa jennu yookaan hedduu kanatti agartanii fala buusuuf yookaan ammoo rakkoo tana hiikaa godhuuf irra walii galanii lolli kun dhaabata haga yeroo beekamaa wayititti. Agartee ummanni lamaan kunniin ammoo walii kabajaa walii eegan haga agartee barbaachisaa ta'e tokkotti yeroo irratti murtaa'ee irra walii galan jechuudha. Kanis nagahaan jiraatan jechuudha. kunniin mu'aahada jedhama. Kaafirri agartee haala kanaan jiru mu'aahada jedhama. Ammas almusta'aman ka jennuun kaafira ta'ee ka agartee biyya saniin yookaan lolli jiraachuun mala biyya islaamaa seena biyya islaamaa dhufa. Maaliif dhufa? Fakkiif islaamummaa barachuuf dhufuu ta'uun hin mala. Ilmaan waa baratuuf dhufa yookaan ammoo agartee daldalaaf dhufa yookaan ammoo dalagaaf dhufa yookaan ammoo barnootaaf yookaan ammoo haala adda addaatiif dhufa. Wayita biyya islaamaa seenu kana agartee haala murtaa'e haala beekamaa tokkoon waliyyil amriin agartee hayyama godhee fi seene jechuudha. Wayita kana namni haala kanaan biyya islaamaa keessa jiru hin tuqamu jechuudha. Seera eegee haga jiraate tokkotti seera saniin bulaa seera sanii jiraata. Kanaafuu kunis hin tuqamu. Maaliif seera guutee seeraan biyya islaamaa keessa waan jiraatuuf. Kanaafuu haalli adda addaa zamana kana keessa jiru rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nu haa baasuuti. Rabbi agartee dhiiga islaamaa dhiiga agartee mu'aahadaa dhiiga dhimmii dhiiga ammoo musta'amanaa fi kan fakkaataa jira. Rabbi jalaa nu haa baasu warra tuqu nun taasisin. Nagaan agartee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kabajaa kenneef keessattuu dhiiga islaamaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maal jedha? ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا ربين كنا سبحانه وتعالى كنا مرة ولدت ربين كنا سبحانه وتعالى إسا ولدتك أبيف ججو ربين كنا نهاباسو أغرتي عذاب لا لستو إسا إيغ عذاب قدتو إسا إيغت نفسي لبو إسلاما الرافقاتشو لبو مؤمنة الرافقاتشو لبو أغرتي أمتا أما دبني خني الرافقاتشو برباجس أكسمس قبين إسا أكسمس أغرتي kabaja isaatii fi fakkaataa kanneen irraa fagaachuu barbaachisa. Seeraan haga waliin jiraatan tokko seeraa waliin jiraatan yoo seera kakutu taate abbaa murtiitu jira yookaan immoo bulchatu jira isattu agartee waa'ee isaa laalaaf jechuudha isatti himame. Kanaafuu haala kanaan
ديغنا ما الرها فغان ديني تبامتي ربين كينا سبحانه وتعالى كبجا اتقول كنافو ربين كينا سبحانه وتعالى ورا نغان جرات نو هاتاسو ربين كينا سبحانه وتعالى نملكتو انو تاسسين نملك انو تكون تاسسين ربين كينا سبحانه وتعالى ايمانك انك قباني اسلام ما كينا جبي فني ور اغرتي جراتو ربين كينا نو هاتاسسو ربين خير نو هاجراتسو هذا والله اعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة، وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم